mataa isaatti ashgootee osoo ruuziitti kenne oduutti kennite osoo anaa galu jettee balbala jalaa hin barin eessaa galaarti eessaa dhufaarti maa silkiin kaaftu ati nama nan seetu jettuun kafaateen jiruu isaa tana maxash goote jechuudha. Ayyee bakka akkasii kan barbaanna malee kafaateen mana keessaa koorsite jaarsa faaxee mana keessaa koorsite fatuuti yoo na durallee jaalattee namni akkuma hadha wal jaalachuu hin jiru kana wal dhabuun jira. Namni akka hamaa hadha walitti dhufu kana addaan deemuunis jira waan biraas hin dhaamu'ani. Akkanallee jettee jaarsa faaxee dhiira faaxee mana keessaa koorsite safara isaan qabu. Dhiira faaxee mana keessaa nama 820 as jala jirtan Oromoo bahaati. Haada jabaa furadha haadha faaxeetii fatiyaa hidhadha. Rabbi ja'a ganamaan baa hidhadha. Jara kana lamaan Oromoon sekkoo mantuu Oromoon jimmaa. Maalaati faaxee fatiyaa ammaan taate siin jedha tuyyuu hima jirta maraataan mana 90 seenuutu hima jirta. Jaarta namaa gisee fudhachuu yaa takkara isin karma bahanii isin hidhanire. Ya Rabbi jaarsa namaa anaaf haadha faaxee jaarsa namaa nu manaa kennu kenna. Ya Rabbi asin dandeessa jaarsa namaa nu hir. Ya Rabbi asin dandeenya. Namni tokko nutti ergatiin asuma yaanurraa deemnu nama sadiin roomaantikii hojjechuuf deemnurraa. Ya Rabbi jaarsa namaa nu. La Hamza waliin roomaantikiin dalagu Hamza waliin du'ee sagal gubadha malee qaraayyuu gubadhe onneen tiin alaalatteerti. Hamzaan rakkoo isaa mana keessa nama fiiksuu hin danda'u roomaantikii kanaan. Nama hin fiiksu. Hamza rakkam godhe mana keessa si fiisisa yoo mana keessa siin fiige keeppiin irraa buuti. Atta godhe mana keessa siin fiiga maal irraa godhatanii nageenya keeppii ofii eegamoo roomantikii si wajji dalaga. Bar Hamza bartasa qayyaamumaa baratama Hamza yeroo dabalamte. Ada bitti dikaalaa tada wallahi. Fatihaalleen gisee dasitaa xuuxxoo waan nama waan biraa xuuxxila. Tajaajila kana teettee akka lakkoofsa ergattu mataa si koree qalbiirra si taa'ee abibti. Tasa qaayyaantu. Tajaajila kana teettee lakkoofsa ergaa jirtu nama tajaajila kana taa'ee lakkoofsa ergaa jiru bilookii godhi miyuuti godhi. Natti cubsiisu heddii sagadhee kana konkaa. Yalla angilay barra. Tasaqayyame kun amma sa'aatii kana sa'aatii namni rafu ana ol ka'eetiin ta'a akkanatti sila sa'aatii namni qalbii nagayaatiin gachiisee rafu. Manni kun waan fooqii doora 16 irra jiru doora meeqaffaa irra waan jiru natti fakkaata. Tasaqayyame na tasaqayyee. Ya Rabbi Hamza dafatee keessaa baas. Ya Rabbi uzu billahi min ash-shaytan rajim. Baasi. Ya Rabbi baasi. Imboche. Ya Rabbi dafatee keessaa baas. Ya Rabbi Hamza dafatee keessaa baas. Ya Rabbi uzu billahi min ash-shaytan rajim. Ya Rabbi uzu billahi min ash-shaytan. Amin. Baasi. Shaytan baasi. Baasi. Ya Rabbi haadha faatee keessaa baasi. Tasaqayyame namicha jiruun tasaqayyate rabbi na dabalee tasaqayyame. Namicha jiruun baasaboora fudhattee harkaa badde. Namicha jiruun shaanxaa fudhattee harkaa badde. Namicha jiruun keeppii fudhattee harkaa badde. Koi namicha jiru harkaa baddeetti namitti waggaa 70 meeqa abdusee jeetti moggaate hin horsamaan. Koi Malaxaya buqqeen malaxooftaati buqqeen bichaan si malaxoone garaan keetu si malaxaya jira malaxa. Sobeen malabbaa isii gubbaa kana dhaabattee Hamzaa kiis gooti. Eenyuun kiis goote Sumayyaan Hamzaa namooti. Ana kiis goote. Malabbaa isii gubbaa kana dhaabattee kiis gooti isiin. Sila miiqanyaa karoo qaymaxaam ka jedhan sun dhugamaadha.
أعوذ بالله همزة مالين يرومين إسا مالين يرومين ولا مجاهسا وللرا تولتاني إسا مالين يرومين نانجي تساعد الدم يفور دازين أولان إسي منك يما نانون كنا والتوكو بيتا أجي شكلت شوراف يا رب همزة ضد كرانا يا رب نجيب بسيس أما جيت أرجع بك آمين آمين namicha tasaqayyaama namicha tasaqayyaama jiruun tasaqayyaat namicha jiruun keeppii fudhattee shaanxaa fudhattee qabattoo fudhattee jalaa badde. Ni jirti hundi nuunoo keeppitti yaa qabattootti yaatti jirti onni kulli ishee. Inni maal godhuuf sukkuuma jedhee bar tiktokiin si cufataa. Hamza wallahi dabadhu wallahi mataa keerraa gadi bu'an. Sume. Qomcee kana dhugaa rabbi tiktokiin gaggayyoo madda cufameetiin jedhe mataa inni gara qabattoo harkaan gattaftaf jennaan jechuudha. Na dhageessisi hima. Inni gara qabattoo harkaan gaddeemnaan yoo tiktokiin kan kee cufan mataa isaa irraa gadi hin bu'in dhugaa rabbi. Anuma kubbaamu. Gara qabattoo gabbiitta daariyoo ofeetuu ta'e. Fatu. Metodi way gizee dasitaa tokko kamitti as nama. Deemasi. Na dhageeffadhu sitti mana dhageeffadhu Fatihaati dhageeffadhu. Gurbichi kun wallaahi an dhugaasiin jedha Fatihaati na dhageeffadhu. Hamzaa siyaasaa isaa hin beektu. Anaafsi siyaasaa kiyyaaf kan kee. Aayima tana baasi fakkeessee baatara caasi fakkeessee. Siyaasaa kiyyaaf kan kee akkana wal jala shor godheetiin jechuudha. Gurbichi kun deemee si galuudha deema. Leenga balbala bani gadi bahi balbala jala jiraasi jedha. A'udhu billah si keessa habau bay hada faatu keessa bay a'udhu billah maqaan kee eenyu bay a'udhu billah min shaitan eenyu maqaan kee eenyu ni imbatu Hamza Haji Hamza maal gochiise Sana gizeen isii biraa beesi biraan dhufuuf deema. Qoysim jedhee Hamza keessaan baasaa mucayyoon Sibira dhufuuf deema sinyiraara kallacha hidhadhu akkan kallacha hidhadhe kana kallacha hidhadhu sibira dhufuuf deema dha asii mee bibayee achi seenuu danda'a waan ta'eef maal. Si keessa habau bay keessa a'udhu billahi kallacha hidhadhu Fatihaati namichi ana osoo hin argin asii kuyeetiin na seene bar namichi asii kuyeetiin irratti dalasiifatee bar tonqaayii. Wulli jedha takkaana keessa seeneen beeku haadha faadhee rakkoon qabu jedhati. A'udhu billahi min shaitan qoqqobi. Shayxanni isarra jiru shayxanni ko walin fakkaatu bay a'udhu billahi bay wanta ka gaafadhu gaafi eessa asii kuyeetiin na seenee eessaan seene jiidhe. Dalaansi seene gubbaa. Bay haadha faadhee keessaa bay. Ati waan inni jedhan gaafatin ka jinni sana keessaa baasaa jirtaa miti waan inni gaafadhu sin jedhe jalaan seenee gubbaa mannaan gaafatin waan inni sin jedhe. Eessaan seene. Bay keessaa bay maqaan kee eenyunni himi maqaan kee eenyunni. Seene. Dhaggeeffadhu akkaan itti seenee fi akkaan itti ba'ullee na gaafa. Mataa keessa jirtamoo eessa jirtu kottu bay. Onnee keessa jira ka keeppi godhatu hunda Hamzaati. Hamzaa sitti Bakka duubaa sani. Bay maal barbaadda maal fudhattee ba'uu barbaadda. Namicha kana sheexanni duubaan siyaasee nu maraata keeppi keessan maraate maal fudhattee ba'uu barbaadda. Bay maal barbaadda. keeppi fudhadhee ba'uu barbaada. Keeppi fudhattee Duubaan seenne duubumaan baana. Narraa miyyuutti godhi namicha kana jala saalfadhe narraa miyyuutti godhi duubaan isa haaseenu ayyaanni abbaa kiyyaa narraa miyyuutti godhi. Maraata keeppi keessan maraata. Bay maal barbaadda maal sii kenneen nan baata. A'udhu billahi. Keeppi naa kenni. Keeppiidha. Keeppi manaa kenni. Ayye bay ammuma bay keessa bay a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi Wallahi dhugaa siin jette magartuun dhugaa siin jette wallahi
Marata kepi keessa marate duuba maal goota sin jette wallahi magartuuti naa jira dhoqo yaa bareedati yaa qiwinti yaa afaan ingiliffaa Duubaan seene duubaan baanaa. Duubaan seene duubaan baanaa. gara sumaanuu abadu na dhageeffadhu fatuuku achumaanuu haa bayu bayi jedhin achumaanuyyuu bayi jedhin bay as keessa bay baatee bay haa bayu mee akkuma inni jedhe sanuu haa ta'e baay'ee bakka Jinni baasu agartanii kanatti qulqulleessee keessaa baase la mucayyoo fayyite Oromoo fayyite amma mucayyoon fayyite oh my god amma akkamme onnee kee keessaa ba'e akkam jedha amma garabbii homaa fayyite abshir aannan hin jiru aannan dhugi aannan okay shifite yalla aannan dhugi jinnichi aannan jaallata يا ربي دي قالك يا رحمن يا إلهيكم أدين دن أنن جالتا جني أنن جالتا أرجنين بيك نوتي من قافة جني نرى باسا وقا دربي كان بدين شنياتي كان سي كان موي لا أنن جالتا نان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا فاتي Koyyeetu koo galatoom. Maangoo ni lentaa jedhani. Ayyee yallame maangoo burtuqoo dhugi onnee kee Solo furdaa jiraa mi akka kaayiroo jiru reefu bare ijoollee kan koo baga gammada warroonni maa dabbe. mana asliin jirtu mana intinaa jirta mana reedii jirta bar reediin hin jiru rafee jira jaartii waliin inni. Dhugaa rabbii isiniin jedha jechuudha. Warroonni jechuudha haadha faaxee maaf dabbaramte. Haadha faaxee muddiin kan kee akka kuyeetii sanii miti hatamee jira. Dabbaramtee jirta. Akka kuyeetii san nutti hin jirtu. Gorsa kan keessa maanurraa dhiifte warri jettan hadhaan ala kunoo bakka kootti deebi'ee jira. I am so sorry lafan taane seenee ishii. Yalla dhugi itti dhiisi qabda dhugi. Maalitti deebite? Alhamdulillah rabbii kee kana micha kana keessaa baaftee namicha jiruun keetti. Haadha faateedha moo Hamza? Haadha faatee. Sini moo nama biraati? Haadha faateeti. Haadha faateeti yaa. Haadha faateeti. Taate. Haadha faateedha miti. Haati faatee akkasitti dhugdiiree? Isimaye. Diqqoo dadhabbitutti jira malee. Abshir akkana harka kee qaqqabe. Of shukkuumi akkana qaqqabe harka kee mee. Anas siin jedhe tu jedhiti jismii kee. Faatiyaa qaree tu jedhiti jismii keetti shukkuumi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الفلق Akkas mataa keetitti haqaa'i. أعوذ بالله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. Odeeffara okkee saadii meerra argina jala. Jira saadam qaraa nyaattame qaraana nyaatte dirreen saadam jala kana jira nyaattamne ebada ana saadam jala kana jira natti nimtu ture nyaattame qaraa Warri na beekan warra nutti dhiyaatu. nyaatame qaraa nyaattame saadam jala kana jira mee dhaqaa laalaa ganna dhiisee dhufe ganna dhiisee Haadha faatee fayyitee of shukkumtee ofitti rigdee maal ofirri gaaraame cadhime qaraa maal ofirri gaaraame nyaattame jira akka saadamas jedha jiru hin barre nyaattame jira. mee akkana of tuttuqee haadha faatee akkana godhi mee qaamni kiyya hundi na qorraa jira fatuu ko. amma kaayiroo jirta moo kuweetiin jirta? Ammaree bakka kaayiroo jiru iyyuu baraa jira ijoollee koo mugdii kiyya duraa sanitti deebi'ee jira kolfee taphachuu zana jechuu firii ta'u mugdii kiyya ka duraa sanitti deebi'ee jira kana booda namichi keeppii fudhatee bade keeppii fudhatee na keessaa bahee jira yaa fatuu tantoo
Reef kana wanta na dhagaye moo itti jira. Mucaan tokko guyyaa sadi dura jaalala na gaafatee ture. Tiko. Anaa miidhamu miidhamte. Guyyaa sadi dura mucaan tokko waa'ee jaalala natti haasa'ee ture. Onneen kan koo isa jalaa fuudhuu hin dandeenye. Jala kana jira sabaan leellisaa jedhama. Maaloo isaa walitti osoo ni kana goote. Abbaa ijoollee lamaati jechuudha. Jaarsa namaa. Ijoollee isaa fudhatee dhufa moo ijoollee isaa haadha manaatu eega? Haadha manaati eega inni akkanumaan dhufa surree ofiitii fi uffatuma ofii shaantama ofii bichaa fudhatee. Nikaa isin hidhaafee. Ishi galchi sabaa leellisaa dhama ol harkisi. Yalla sabaa leellisaa come here please don't touch me. Njuru sabaa leellisaa. Hinjira jala kana jira yoo miliquu baate jala kana jira. Namni gastiirra jiru namuu natti mul'atu. Mee indagana ergadha please baa warri isin seensisuu hin barbaade dirqiidhaan hin seentanii deemaatii duwit godhaati fooloo koo guddisa as jala maal gootan. Dedeemaa bakka mintinnoo maal inni wanni akkasii naman dabbaru saa 24 gastii namaa jala taa'uun eeda. Dhugi bareedaadha. Dhugi haadha faadhee anuun dhugne. Dhugi Allahu akbar sifa. Na hojjetaa jira. Anaa kee. Viidiyoo haadha faadhee gadhiisee dhufe jedhaa jira na nyaatee jira saadam. Saadam na nyaatee jira yaa Oromoo dhaqaa laalaa na nyaatee dhufe saadam. Yaa Oromoo dhaqaa laalaa na nyaatee dhufe saadam. Deemaa laalaa jedhama. Haadhuma isinirraa dalagee jira isinirraa dalagee. Fatuuyee. Mee wallaahi jedhu. Jirtaa wiibtiti yoo. Waan ofii. Rabbi jedha namichi jiruun shaantaa fudhattee harkaa badde kuyyoom rafeedha ibar. Wayyee maggee. Rabbi jedha. Akkam yaa wiibtee. Jira bullootii akkam jirtu? Nagaa wallaa alhamdulillah maaliif jirtan? Maali jira jaawaa hima jaarsa namaa kana haasa'utti jirta. Jabaadhaa waan bareedarra jirtan. Alhamdulillah an keessan jiru walla an keessan jiru. Maggee. Gadi qabiyya. Laalka namicha keebbiif qaalsii inni irraa hin baane akkasitti bulu rabbiin bagana irraa qabu wallahi. Laala qaqqabi dheesiin. Ani madu'e wallahi madu'e hadha madu'e masalfadhe. Ifate madu'e ani. Wallahi billah waan video call in dhuunfaa waliin naasee harru fakkaata eebate ani madu'e eebate karaa salphate karaa hamba keessaa galee. Keessan hin jira. Ati wallahi naan. Siyaas jira biyyan na nyaatti oromaan dubbadhu nagayetti. Maaliif dabdara addaan baatara lafaate? Baga argitan jiruuti yaa baga argitan. Lakki obboleessi kiyya nama nagayaati si malee jaartii biraa hin fedhu lakki jettan as bahee gizeenni kaameraan nama 700 irratti waan inni dalagu babu itti kan argite baga rabbiin uufee sin fide an jireenya hin qabu rifeensi mataa na luqqa'e hin dhiqadhu hin uffadhu hin nyaadhu hin dhugu yaada isaarraan kaka'e taan hin dhungata taan kiisiin Naataan jirtu amma gizeetti ilaalu. Naataan jirtu haadha faadhee bakka beeku. maal balleesse gadan na nyaatte maal balle maal godhe mee maal balleesse ishii na keessa baaftee kaatee kophan na dhiista. Innaasi keessaa baase Hamzaa fee ammas hin feetamoo booda jaarsa namaa feeta. Ati qoy Hamzaa na keessa baaftee kaatee kaayyoon kan kennaa ta'an jiru yeroo jettu kana maal jechuudha qoy. Maal jechuudha ga'anii waliin jaarsa namatti heerumna hidheetanii bara. Taadaa waliin jaarsa namaatti heerumna ka jetteetiin jette isa na keessaa baaftee kaatee kaayyoon kan kennaa ta'an jiru yeroo jettu nagattee deemuu barbaaddeeti onneeti yasaatte balbala irraa bantee kaatee
yaa rabbii wallahi dattee dhiirsa hee xoo baafattee dhinnamitti bubbee hedadheetiin mucaa onneeti yaa keessa seefta idilee godhe yaa rabbii kiyya eebataa. Bade jettee. Akka ho'i wallaa bukkeesiin jetti. Anamoo kottu diqaaltitti himeera. Maali baxraani as jalatti? Xiqiqqatii keessan udaan keessan albaa as jalatti deemaatii baalagee uummata sagaxee koonkaa waan isin galchine keessa qoyyaa waan algaara siree irratti jaarsaa wajjin godhamu isinitti agarsiisna. Sanatu sinaa ta'e silaa. Sila kana mee sila maal haa gootu bukkeesiin jette dhebara otoo dhiiraan bukke jetteeti. Meebi namni karaa hedduu hiikkachuu danda'a. Dubartii atuun ta'in surreen hidhadhamee deebii barreessitatti sagaxee nana kan baangaaliin si gangalchee kontorrooftu. Mee barreesse irra deebii. Mee ati dhalattee taa barreesse. Ta'in argii loos goote jedhiin ta'in argii loos goote jedhiin the fertilization of energy jedhiin. Jedhi wallaan jedhi akka jireenya jibbisa. The potion. The fertilization of lost energy jedhiin. All us energy. Lost energy jedhiin. Bakka enerjiin keessaa dhume jechuudha. Afaan Oromooti yeroo hiitu jechuudha. Enerjiin ka enerjii fixatte jedhiin. Inti yaa kalb. Yaa rabbii hiyyatta abbaa hiyyaata. Amma garam deemna reeshina keessaa baaftee sana keessaa baaftee gara eenyu adeemnu amma. Waa qopheessiteerta moo lafuma duwwanna keessaa baaftee bada. Hin kasaare walla. Ani eenyu si hawwa seete? An nama si hawwuun hin qaba. Namatti himin. Si himu? Abdii Muktaar. La magartuun bira jirtuudhaan magartuun bira jirtuudhaan daa'ima fuudhee dhufa jedhan a'uuzu billahi mina sheexaan irra jiru a'uuzu billah. Isaa miti. Inna eenyu si wayyaa Isaaq. La Isaaq singilii dabar waa dhalfatee qabamu nu amma jaarsa namaa barbaanne. Isaaq waa dhalfatee qabamu waa jaalatee qabu. Namicha wayii jira. Ilmoo sadii qaba. Haati manaa hiraartee mataa Na dhaggeeffadhu ammallee ani jaarsa gurraacha dhiira gurraatti illee barbaadu. Ka garaa guddatu illee barbaadu. Amma fakkeenyaaf akka Mubaarak jechuudha. Amma Mubaarak gizee gattaa'ee ka'ee lafaa ol ka'u alhamdulillah anuma Mubaarak moo nama birooti jedhee barbaada. Hin barbaadu. Anka barbaadu shaxxee akka Hamzaa kiyya kana barbaada jechuudha. Aniif Hamzaan siyaasaan kenna homa xiqqoorra wal dhabe malee karaa baane karaa galletti tokko jechuudha. Shaxxee akka isaa kan mudhii sonsaa kana barbaada jechuudha. Kan mudhiin isaa yeroo ammatan namatti toltu. Yeroo waliin deeman namatti toltu. Kan akkana barbaada malee kan akka Mubaarak Musammaa googilii deemee googilii seenee yuutuubii seenee Facebook irratti sarchi godhee barbaadu gizee gattaa uf barbaadee gattaa gizee ol ka'u alhamdulillah jedha. Akkasiisan hin barbaadu an jechuudha. Kana waan ta'eef tokkoffaa jaarsa gurraacha hin fedhu fatooticha. Eega qulla onneeti hambifte anamma fayyee jira. Kaayiroo akka jiru reefuuf baree. Tokkoffaa jaarsa gurraacha hin fedhu. Lammaffaa jechuudha gabaabaa hin fedhu. Sadaffaa malaaxaa hin fedhu. Nama galgala keeppii akka niitiititti. Keeppiin isaaf jireenya akka niitii hin fedhu. Arfaffaa maal inni? Arfaffaa dhiira araada qabduuf fedhu. Dhiira sa'a 24 roomaantikii waliin dalannu. Dhiira sa'a 24 kiisiingii wal goonu fedha. Innaa bareedaadha kan roomaantikii jaarsa keetii wajjin hojjechuun barbareedaadha. Dafaatee maal taate? Ukkumaarra san fedha siin jedhee faraanin. Araada qabu dhiira araada qabdu amma araada qabu jechuudha.
Yoo ka caatii qabu ta'e amma sa'aatii 20 inni caatii afaan kaate nyam jedha caatii waliin ani eessa akka jirtu nan beeku osoo ba'ee bakka biraa bulee quba nan qabu osoo bakka biraa dhaqee quba nan qabu osoo ka biraa waliin deemee quba nan qabu inni caatii afaan kaate miirri isaa caatii keessa jira ani haati mana isaa bakka jirtu hin beeku gizee caatii afaan keessaa dhumattee inni miira keessatti deebi'ee na yaadatutti haadha faatee qilee allaattiin nyaattee jechuudha. Hanga uffatuuti waan takka waan si gaafadhu qoy. Ani margadha nama akka Hamzaa fageenya Kuweetii fi Kaayiroo jechuun fageenya si'ati ni beekta. Nama akka Hamzaa jechuudha. Rasaasa jaalalaatiin onneeti ulee seenu ni argadha jedhee bar. Rooketti shaayinaan asiin dura gatteessan ta'e bar. Bagan Hamzaa si keessaa baasee malee Hamzaa daranii argatta. Waan argadhu natti hin fakkaatu bar. Hin argatta wallahi hin argatta. In sodaatiin. Kam akka isaa bizzabti kam akka isaa keeppi anama bakka Hamzaa irraa wanni ani isarraa jibbe tokko wanni ani akka Hamzaan na keessaa ba'u barbaade tokko yoo jiraate keeppi masaniif Hamzaa jibbe ani. Gizee kiisiin giina godhu keeppiin kallacha nama deessite. Gizee waliin deemu keeppi. Gizee rafu keeppi. Gizee ka'u keeppi. Gizee dhugu keeppi. Gizee mirqaanu keeppi. Sa'aatii maroomantikii waliin dalagu dhabee rakkadhe. Kana waan ta'eef jechuudha. Fatuu koo ani nima argadha jaarsa akka isaa ka rifeensaan guutamaadha. Nima argadha jaarsa akka Hamzaa itti ati amma onnee tiyya tana na jabeessiteerta dhibbatti. In argatta anas siin jedhe. Inuma argatta kan Hamzaa daranii argatta anas sii fida. Amma ho'i dheengadda tokko ho'i gaafa iidii salanne gaafa guyyaa sadaffaa tokko ho'i fuudhanii natti fidan. Yoo laalu fatuu kan koo. Yoo laalu jechuudha gaala Kilimanjaaroo kana natti fakkaata bakka. Na seenuu didee onnee tana gan na seenuu didee onnee tana. Na seenuu hin dandeenye onnee tiyya akka isaatitti jechuudha. Anamma Hamzaa haga fedhe osoo jibbe gizee ijaan isa argeetiin jedhu onneen tiyya hundi na belbelte. Ay haadha faate. Maal abbaa kiyyaa sii godha. Manni Hamzaa waa booda darbattu ergatteeti moo? TikTokii sirra cubsiisuuf Hamzaan xiratiin inni goone hin jirtu oliin galchini. Yoo ka surree qaqqabu ta'e oliin galchin. Tuni hoo maal godhu moola seente jidduu nuteetti. Beeknaa nuti un beeknu qoon hin baasa. Baasi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sheeticha fidde rabbi adi fidde sheeka fidde eebadaana. Fatiyetiya, kaisitiya jirta banaati bedde mai. Amati. Nagaa keeti. Baas hin ta'u baas. Takkitti moola seenin daroosa maqaa mallee oo isin jinjanaa eegalee. Hamzaan mee. Hamzaa ergattee kaatee galtee kaatee baate. Hamzaa mee ati hin jirtu bar. Akkasiin qucee qabii harkisi Hamzaa gara keeppiin qabini shurraabii qabii kolleettaa duuba ka shurraabii qabii ol harkisi. Kunoo yeroo inni abaaboo darbu kana gubbaa kana qilleensarra qabii harkisi namichi yoo qilleensarra qabde malee akkasi seensisee ka'ee wajjinaa isaa jettu sanitti namicha keerii qabuu miti. Gizee inni abaaboo darbu gubbaa kanarra qabi. Ergatee jira qoy. Akkasi qabii fuudhi. Bakka hojiin isaa karoora isaa guyyaa hadhaa TikTokii masirra cufuudha. Amma kun amma ilaali argitee ilaali hidhii waan godhaa dhufu. Ana bareedaa koo ana eebadana na keessatti deebi'aa jira eebada ana.
هاي أعوذ بالله كسارة ما لا دفعتين سلبسا جرتابت فاتو فاتو أنا فاتو يا حبيبتي. يجي جدين أكس جدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كانت تنسين هذا كانت تنسين إلى ما أعرف سيسيق أتاجر تاوان دينا كي سبب تفرق أشوفي وين ما خساري أني وين ما خساري ويو 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 ما سيسيق أتاني دي رارك أو في النهج يوم يعني دي سابك من زمان نكرتين الدبيت دي سيديس أوكي هذا فاتح. إيه بدي قراها وين يزيدوا جارسة نماتي والله هركتي بافتي إيه بدي cubbuun na qabde kunoo adaa akkana gubattanii isin adaa akkanatti gubattanii adaa faaxeewwan jaarsa keenyarraa fudhate jettanii gubattanii maraattan adaa dhugaa qabdanii an dhugaa teessan isinii galche dhiifama naa godha maaloo dhiifama naa godha dhiifama naa godha maaloo shamarran tiyya dhiifama naa godha lamuu ani jaarsa namaa naa hirgedhee yoo dubbadhe afaan kiyya xila afaan kiyya maal haa jedhu maaloo na gubaaree fargaa jira gubaaree fargaa narraa fudhatte eebatan alhamdulillah garuu baguma na keessaa baaftee kaatee fudhatte lafa duwwa fudhatte malee kun amma jaarsa kiyyan fudhanne baga na keessaa baaftee fudhatte fatuu koo galatoon baga na keessaa baaftee kaatee fudhatte araanin fudhanne maalin jedhe haadha faatee akkuma na argaa jirtu sana bar هذا فاتح جدار رمال تستوى جرسة. ستارة برمال تجرا جدار. keeppii teessoo bi'anaa miti جدار قبا مال تجرا. baqaraa jiruun shaantaa fudhattee harkaa badde Lugaa bar gidaarratti waa harkaa waan akka jawwee wayisituu jira dhaabarra. Hantuuta mamaan wani tallaalimee hantuuta ta'uun oolta hantuuta si nyaatu sana. darbachuu edaa keeppii teessoo bi'anaa miti keeppii sobi baqaraan tiktok sana keessa sheekamal jedhe keessa tokko hamzaadha na amana beeb Habibti tiyya hamzaan gizee ati beebii jettuun anamma akkasi dadhabee dhiise gizee an beebii jedhu kun harka beebii jennaan gara surree gaffiiga inni argite tiktokis nam'ee nagaya hamzaa dabadhu wallaahi dabadhu ati maalta nuti maal wanni kennu agarsiisaa ol ta'achi maal barbaanne meeshaa kennamee barbaadanii jira hay taaptaabiif qophii ati beebii jedhini kaanatu si hima amala isaa dhageeffadhu tokko yoo hamzaa waliin illee kan jiraattu taate anatu si hima amala isaa hamzaati bakka feete jiraatte dhaabbadhee nafu hin barbaadu hamzaa hin barbaadu anaa dhafaatee naan hawwin a'uuzu billaahi min ashayxaan irrajiim maallaa godha bakka feete jiraatte hamzaa beebii jennaaniin jinni nafa keessaa ka'u jira Wayye. 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 Papi. Wayye habibti. papi Wattu gabbaa. yaa waaqa koo galatoom yaa waaqa koo galatoom kan na keessaa baaftee kaatee ofii fudhatte yaa waaqa koo galatoom kan na keessaa bahee ka'ee gara isii lixee yaa waaqa koo galatoom kan osoo akkasitti an isaan dararamu odoo an akkasii isaan tasaqaayyamu hin lixin yaa rabbi kiyya galatoom waaqa koo galatoom galatoom Wattu. Wattu. Mana mubaarak duraan jira hoteela deemnaa. papi papi ilaka miyuutu godhatee tabiraa kiis godha kaasitti as deebi'a peeppii jedha as keessa taa'i bani kaameraa jedhiin Wayye habibti. mee bani kaameraa mee harka kee akkas godhi lammanu
Badana gadeen na nyaatte Hamzaan kiyya nagaan jiru hadha bakka wayii jira akkanaaf feentii saqqalee akkanatti hin ciisu Hamzaan badana biyya na nyaatte badana. Badana. TikTok kan kaya amma gasti wanti si galchu dide si allagaa jiru waan inni dura surree akkas godhee fi dhoggii. Ani ka isa fudhattu homaa miti TikTokiin kun deemaa jira. Ilaalaal mana keessa laallataa si dhungata. Mana keessa laallataa si dhungata. Eebi.